marsaa 23 gaafa nufu toora kana galle maal taateen an jeena gaafatan nama waaqayyoo umurii kanatti giffiitiin si qabe naan jedhani annu kuba koyyuun beekun jedhen ammaan boodee gooftaan sirraa xarageera naan jedhanii naa kadhatanii an guyyaa gaafa sanaatii jammare jechuudha qoricha kan jedhamu miti ija tokko liqimsine jechuudha hamma har'aatti waaqayyoo na gargaaree kunoo jiraadheen fuula keessan dura jira jechuudhaaf hin jedhe kanaaf waaqayyoo baay'ee na gargaaree ilil jedhaatii saba waaqayyoo naa galateeffadha. Obboleessi keenya maqaan keessan eenyudha eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Darajjii Dabalaan jedhama. Kan irraa dhufe Qalleen Wallaggaa sadii canqaadha. Waaqayyo waaqi jiraataan ganama kana maal isiniif godhee karaa nama waaqayyoo saba akkas baay'atuuf waaqayyo duratti dhuga baatee akkamii qabdu? Ani marsaa 23ffaan dhufee ture. Waaqayyo wantoota gurguddaa sadii naaf godhe. Kanaan dhugaa barbaadu inni tokkoffaani dhibee giffiitii godhatte naan jedhani dhiiga koos ilaalanii fincaanis ilaalanii raajiitti na eeyyanii raajiis nan ka'e. Achi ka'ee dhufeetan onnees na ilaalan dhibeen keessan gara onneetti deemaa jira maanni ati dhukkubee keessatti hin dhaga'amne naan jennaan wanti hundumtuu harka waaqayyoo keessa jira waan ta'eef maaltu natti dhaga'amaan jedheen maaliif hin naanetti naan jedhe maaliif hin naan jedheen du'aaf jireenyi harkuma waaqayyoo keessa jira waan ta'eef yoon jiraadhes yoon du'es furmaatan qabu kanaaf iyyuu na barbaachisu jedhee taman obsee dhiisee marfeen na eeyyamee qoricha naa kennanii sanaan booddee fudhadheen galee jechuudha 14tti deebiinaan jennaan 14tti deebiin amma iyyuu sanumaa gadi hin qannasne dhiqii kennaan jedhe maali waaqayyo umurii koo kanatti akkamitti qoricha kaa liqimsa jedhee murtees gara kana dhufe jechuudha marsaa 23ffaa gaafa nufu toora kana gallee tooraan dhufnee nama waaqayyo bukkee geenye maal taateen an jeena gaafatan nama waaqayyo umurii kanatti giffiitiin si qabe naan jedhani annu kuba koyyuun beekun jedhen ammaan boodee gooftaan sirraa xarageera naan jedhanii naa kadhatanii nan kufee an guyyaa gaafa sanaatii jammare jechuudha qoricha kan jedhamu miti ija tokko liqimsine jechuudha. Ulfaadhu yoon jedhee daddabalee yeroo kumaatamaa inni narraa jiru eddoolmaan kee maal kanaan baafamaa wanta yaadnee ta'ee jiru koofii karaa kee naaf abbaa. Tembe dachara ko gara gudda tabba oton sinjaji maviru nadarba galatan singalate pada galatani olman ke narate do mera ke gatini hamma har'aatti waaqayyo na gargaaree kunoo jiraadheen fuula keessan dura jira jechuudhaaf hin jedhe kanaaf waaqayyo baay'ee na gargaaree ilil jedhaatii saba waaqayyoo naa galateeffadha. Inni lammaffaan waaqayyo na gargaaree kiroodariitu mana diigee ture jechuudha mana kiraayii wayiin qaba hojii kooti jechuudha mana rifeensaatii fi suuqiitu wal bukkee jira anu cimtuu kiraayiidha utuma jedhu kiroodariin dhufee mana kootti bu'ee mana na jalaa diigee jechuudha gaafa ni mana na jalaa diigu maali waaqayyoon jedhe zayitii dibataa si fuudhee gale immoo Milko of tanan jairratti na kadhatanii zayitii sana dhaqee wanti suuqii keessa kaa'een hojii makoo jammaree otuma akka jiru kiroodariin dhufee manicha kaase taa'iman hojii waaqayyoo taa'ima ilaalee inni kaan manatti guura inni kaan gaariidhaan inni kaan baajaajii manatti guura qabeenya isaa jechuudha ani garuu achuma taa'ee waaqayyoo kallattii natti kenne fuulli fiitii masana iddoon dambanyaa koo itti na beeku iddoon itti tajaajilamaa ture iddoon itti gurguradhee sadarkaa kanarra ga'ee achuma fuulli fiitii natti agarsiisee waaqayyoo kallattii natti jijjiiree jechuudha inni kaan hamma har'aatti iyyuu bakka itti hin deebine qabeenyi isaa inni kaan manatti guuree manatti ispaayitii jala taa'aa jira ani garuu har'ayyuu haadha warraa koo keessa hojjetaa jirti ani garuu fuula waaqayyoo duratti baay'ee gochaa waaqayyoo naa godhe kana utuun dhugaan ba'inni inni isu jedheen dhufee kanan waaqayyoon naaf galateeffatu jechuun barbaade waaqayyoon naa galateeffadha. Inni sadaffaan immoo mana jireenyaa istaandardii isaa eegeen ijaarradhe. Inni kunis milkaa'ina irratti kadhachiifadhe milkaa'ina yeroo jedhamu waan salphaa fakkaata namatti dhugaa waaqayyo waaqa jiraataati ammana taraa wayii tokkotti hin galaa ture sanaan booddee raajiin naa kadhatanii hin milkooftanaan jedhan mannichi keessa jira bakkeensaa jira fillafiitti isaati keessatti sargii geggeessee dhufe waaqayyo hin milkoofte erga naan jedheeti erga nasii ba'ee rakkinuma kana keessatti dhaabadheetanii faayinaansiitii mana kana ijaarres hin beekon milkooftanaan jedhanii asii gadi ba'een sun mana koo hin gahin birrii 750 akkaawuntii kootu irra hin gale sanaan booddeen raajiin dubbatan maal haa ta'een murteessee man taa'ee nan milkaa'ee mana kana fakkaatus nan ijaarradhe waaqayyo na gargaaree
dhukkuba koottis nan fayyee fuula keessa duras nan dhaabadhee isinis warri amantan Waaqayyo isin fayyisaa akkuma isaan jedhan lafa kana namni ejjete utuu hin fayyin hin galu amantii keessatti murteessaadha malee kanaaf namni iddoo kana dhufee utuu dhukkubi isaatti hin fayyin galees hin beeku hin galusi kana amanaati fuula Waaqayyootti deddeebi'aa ulfaadhaa eebbifamaa galatoomaa. Galatoomi abbaa koo ulfaadhu 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 ulfaadhu